jirtu daawwattoota keenya biyya alaa biyya keessanii chaanaalii keenya Ayu wiz Ammi kan daawwachaa jirtan ani Ayuudha. Chaanaalii kana irratti nyaatota aadaa nyaatota ammayyaa hojjechuudhaan gara fuulduraatti kan waliin itti fufnu ta'a. Viidiyoo keenya jalqabaatii akkamitti boqqolloo dhadhaafaa goonee waan duratti kanuu maqaa irratti akkamitti akaawwannee nyaachuu akka dandeenyu wal wajjin ilaalla. kanarratti viidiyoowwan haaraa nuti hojjennu akkana dafanii si qaqqabanii like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkasumas immoo mallattoo bilbilaa itti bu'uu hin dagatina. Amma gara hojii isaatti haa deemu. Inni ilaallu boqqolloo akkamittiin akka dhadhaafaa goonee nyaachuu dandeenyu. warri nu wajjin hojjechuu barbaadan immoo wantoonni isin barbaachisan keessaa tokko faarratti boqqolloodha. Akkuma ilaaltan boqqolloo kichuudha. Kun akkuma ilaalaa jirtan dhadhaa morma fe'ee keessanii kan mana keessanitti qabdaniin ta'a fi ashaboodha jechuudha. amma immoo gara hojii isaatti haasina. Warri nu wajjin hojjechuu barbaadan nu faana bu'aa. Like, share gochuun dagatina. Waadduu keenya hin ho'ifanna. Irra kaawwanna jechuudha. Itti aansuudhaan immoo boqqolloo keenya itti naqanna jechuudha. daddaftanii sochoosuun dagatina. Akkuma argitan haala bareedaadhaan nu akaa'amaa jira. keessan otoo irraan fuudhin daddafaatti sochoosaa akkasiin jalaatiin gubanne jechuudha. Akkuma argitan haala bareedaa ta'een akaa'amaa jira. Ashaaboo asirratti akka ittiin boone sababni isaas asirratti yoo gootan sinjalaa gubachuu danda'a, jalatti qabachuu waan danda'u. Dhadhaafaan achitti ashaboo daakamaa yeroo itti goon erga baasnee booddee garuu gaarii ta'a. Dhadhaa keessan yoo baqsattanis yoo baqsachuu baattanis rakkina hin qabu. Boqqolloon isaa ho'aa waan ta'eef kanarraa baasu dafnee yeroo itti naqnuyyuu dafeetu nu baqsaa jechuudha. Akka ilaaltan haala bareedaarra jira. Haala bareedaadhaanis nu akaa'amaa jira. Mana keessanitti yaala. Baay'ee gaariidha.
baay'een akka hin gubanne sin jalaati. Yoomiyyuu taanaan immoo boqqolloon keessan kichuu ta'uu qaba. Gogaasaa taanaan xiqqoo nama rakkisa. Kichuu isaatu filatama. Haala kanaadhaan kunoo amma immoo kun nu bishaatee nu gaheera jechuudha. Qodaa keenyas qopheeffanneerra. Tinaamsadha. Dafnee asitti dhadhaa keenyaa fi ashaboo keenya qopheeffannaa asatti nyaatamuu qaba waan ta'eef. Dhadhaa amma barbaadanitti gochuu dandeessu. Ashaboo keenyas itti goonna. Kun haala kanatti illee qopheeffannee booddee immoo isa asitti qopheeffannee boqqolloo keenya fudhannee itti naqannaa jechuudha. Yeroo kana inni iyyuu baqa dhadhaansa. Kanaaf baqsuun nu barbaachisu jechuudha. Achi kan itti aanu walitti makuudha jechuudha. Ashaboo isaa amma fe'a keessan dhadhaas amma fe'a keessan eega qo'attanii booddee akkasitti kunoo haala bareedaa kanaatiin akkasitti walitti qopheeffanneera. Amma immoo dhamdhamuudhaaf geera jechuudha. Sirriitti walitti makuu hin dagatina. haala laaltan gamanii sirriitti walitti makameeras. Asatti immoo itti naquus hin dagatina. Amma gara dhamdhammiisaatti adeemu. Akkuma isinitti asatti nyaachuun dagatina. Baay'ee mi'aa bakka akkuma ilaalaa jirtan akkuma ijaan argaa jirtan mi'aan isaas akkasumadha. Mana keessanitti hojjedhaa dhamdhamaa. Hojii isaas immoo baay'ee salphaadha. Uumama kanaa waan nama dhi'uu miti. Mana keessatti yaaduun dagatina. Tunti keessan immoo nu barbaachisaa nu bukkee dhaabbadhaa. Subscribe, share, like gochuun dagatina. Wanti hojjennu viidiyoo nuti kana hojjennu nuti akkasiin qaqqabuuf kana gochuun dagatina. Hanga viidiyoo biraatii wal agarruutti torbee gaarii isiniif haa ta'u. Nagaadhaan nu tura.